يلا إيجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم جرتان كبجام تو تلمان أورومو في لميلة بيكينيا نجان كينيا كان كبجام جالالا بك جرتان تسناكا كبسونين جتان نتي دم تو تمانا إذا جدة سعودي عربية شو ما يصير كيسات ترجم نودا ركون كينيا إنه بونا يرون دفرمات أنرجتو كناف مي أي كيسات مال رك جروفي كم تك جروفي مالي أكاد جتامن نمون يا دوان كبني في هذا نموتا أكاد جفتاني في نمني كيس جرتان هندي أكاد سنتني أكاد شير غوتان كبجام سنغافرة إيجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنيان كينيا كان أورمو دافي أورمو تين هندي كيسانو أكل ميدما كينيا مبرتن جنتي أدرس الجديانة تقو لما هنجنة وان خنا يروح الجوزة كانوا ما ورامنا فرماتا ينرجنة مال جتشودان سبن كينيا بوتون كوكا مرة جرا سانيكو أكا لبسي تكون بوتاني خرا ميديا لي أدادة نودبرسن جنة سنغافا ناجو تنجل كبا لما فا أمو منهدا خنا كيسا جدة شميسي yoo xiqqaate anuma akka mataa kiyyaatti waggaa takkaa fi ji'a sadaffaa keessaa deemu jira jechuudha. Sanirraan namni kun tokko lamaa miti manni hidhaa kun agartee miti yoo xiqqaate mana 3,500 malee jechuudha. Kana keessa lammiin biraa takka illee hin jirtu. Lammii Itoophiyaa qofa malee namni biraa tokko illee hin jiru. Kana keessaan maaliif wanni kun ta'uu danda'ee jennee ni dalayna waa takka hin jiru jechuudha. Saniifuu hanga dandeessanitti akka sababa laadhaan nuuf geessan isin gaafanna. Gamee ay keessatti amma gaafiin si gaafadhu ay keessatti nuti mana hidhaa kana keessa waggaa jirra bakka biraati riyaadiidha namoonni baatii 4-5 baatii muraasa galutti jiranii nuti maaliif as keessatti dagatamne warri keessattu jidda shumeessi jirru kun maaliif dagatamne maal rakkoon keenya imbaasiin asii maaf nu tuffatan jechuun maaf dhufanillee yoo rakkannellee maaf waan tokko nuun hin jenne. Dhugaa keetii wanni mataa harti gaafii mataa kiyyaa fudhattee jira maaliif yoo kajattu taate osoo nuti as keessatti amataa fi baatii 5 baatii 6 baatii 3 kana malee mana kana keessatti namni irraa gajjiru tokko illee hin jiru. Kanneen riyaad ammoo yoo jabaatte ji'a lama yookaan agartee miti baatii lama keessatti guutuun namaa galaa jira jechuudha. Kana keessatti miidhamni nutti mul'ate isa nuti maal dalaynee rakkoon nuti qabnu maal yaadachuun mataa keenyatti gaafii nutti. Kanaafuu akka nuuf dirmatan isiniin janna. Okay, galatoom. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت المدة خيني خنا الدنيا خنا رتر قم تنتقل ولا مسون جنة قلت ما قلت سبا سبلا موتان وسو ولين قلة نوتي أراندورا ركودينيا جي أراندورا فيديو ورامنة توري فيديو لين كسمة يعني الدنيا تنرتي هدودة دي ما درت قالوا فيديو نوتي ورابا توريس قدي ركودينيا نتونت تنوتي إبساتشا توري إلى الرافر ما تنرجعني يشود خناف وبوليين كينيا namni sagalee tan agartan namni viidiyoo tan agartan hadaraa rabbiin sodaadhaa sheer godhaadhaa waliin nuugaa maaliif jennaan nuti har'aan tana nama osoo biyya qabu osoo lammummaa qabu mirga dhabnee as keessa sarbamnee cunqurfamu jiru akkasuma obboleeyyan keenya dhukkubsataa meeqa yaala dhabee kan nu biraa du'e qiyaasan qabu reeffi isaa fuudhamee bakka itti darbamu hin beeynu kanaaf nuti jechuu har'aan tana bakka tana keessatti obboleeyyan keenya hedduu miidhamnee durre waggaa tokkoo fi ji'a 4 jirra uffata tokkoon jirra saabunaan waan bitannuu hin qabnu haadhaabbaan keenya biyya teenya irra taatee silaa dhufanii nu laalan namni bakka tanan nu quba qabu hin jiru ambaasin dhuftee bakka tanan nu yaadanu raafuu dhuttu hin jirtu nuti hedduu miidhamu jirra obboleeyyan keenya sagalee teenya tana sheer godhaa wal biraan nu gaa isin hin jenna akkasuma garuu komii fakkeenyaaf keessattuu asii fi riyaad gidduu garaagarummaan jiru maali biyyi kunis suudiidha kan itti hunduu itti gallus Itoophiyaadha jechuudha asii dagatamneetiin namni maal taatan maalirra jirtan haga midhamtan jedhee nu gaafatu hin jiru embaasiin asii maaliif nu callisan maaliif nu tuffatan jechuun akka namaatti maaf nu laalla yoo rakkannee fakkeenyaaf nyaata ragannees haa ta'u waan tokko ajamnee barbaanne hin argamu riyaadii namoonni baatii 2 baatii 3 baatii 4 5 hundi galu jiru tokkosanii galchaa jiran hin gabaasan malee asii maaliif duubatti nu harkisa warri waggaa way jiru dagatamnee riyaadii maaliif namni akka jiru gala garaagarummaan jiru maali kanarratti waan gabaabumatti kun akkana fakkaatuteen nutiin kun arra maneedhaa kana keessa waggaa fi ji'a 6 waggaa fi ji'a 4 waggaa fi ji'a 3 waggaa takka kan jiru ummanni riyaad irraa galaa jiru kun ji'a 2 kan ramadaana keessa qabame kan amma galu jiru jira sunis nama biyyatti galus Itoophiyaa lamummaan wali qabnuun takka biyyatti wali qabnu takka jechuun namoonni galu jiru sun nuti mirgi keenya dhiibamee kaniif achiin galfamu jiru akkana fakkaatetti nuti ambaasiin loogummaa nurratti oofu jira na fakkaata akka mataa kiyyatti loogii guddaa ambaasiin nurratti oofu jira asit dhufee nu laalutu hin jiru akkasuma bifa adda addaatiin as keessa rooroo nurra deemu jirti obboleeyyan keenya har'aan tana nuti kaniif
baanee bakka sanatti dubbachuu jirruuf gammachuudhaaf osoo hin taane gadda keenya agarsiisuuf rakkoo keessa jirru addunyaa irratti akka mul'atu jenneeti kan dubbachuu jiru. Garuu nuti mana hidhaa kana keessatti rakkoo hedduun nurra gahu jiru obboleeyyan keenya meeqa maraatanii jechuu ambara torbatti walii qabu jiran daal keessatti maraata hin sobne. Namoonni keessan maraata keessattuu reebichi askarootaatii fi saamicha irra ga'een akkasuma yaadaan sammuun isaanii miidhamee kan biyyatti maatiin jala du'e maatiin jala rakkachuu jiru haala kana namoonni maraatan lakkoofsan qabanii akkasuma kan ammas maraatuutti jiran hedduudha. Kanaaf kun maaliif ta'e keessumattuu maaliif loogiin nurratti hojjetama maaf loogama embaasiin asiitii fi riyaa garaagarummaan jara maali kan asii maallaqaan dhoofsanii namoota keessa galchanii fi namoota hin dudubbatan jedhan maqaadhaaf waan akkasii maqaadhaaf waan galee gabaasan kan riyaa garuu otoo hin gabaafne galchuu jira. Garaagarummaan jechuun loogiin asii fi riyaa gidduu jiru maali? Moo mootummaa yookiin qaamni dhimmi ilaallatu waan kana quban qabu moo akkami? Ani walumaa gal quban qabanis ta'e namoonni jala jirtan sheer gootanii qaama dhimmi ilaallatu biran akka nu beektan kabajaan isin gaafanna. Walumaa galatti akkana fakkaatutti anan buleeyyan kiyya mootummaan riyaad irraa nama kiyya naa galchaa jee ummata jidda jiru ummata shumeessa jiddaa kana keessatti hidhaa jiru lagatu kan balfa qabu waan jiru natti hin fakkaanne loogii kan irratti oofu jiru ambaasin akka dhufee rakkoo nuti keessa jirru nuuf hubatu akka dhufee waan nuti keessa jirru nuuf baru kana wanni yaani nuti qabnu akkasuma waliin ammallee as keessatti jechuun guyyaa muraasaaf akka maatii teenya waliin hin garre nu godhanii turan garuu guyyaa afur halkanii guyyaa walitti qonqoo laganneet ifaa sandeeffanne maatii teenya waliin dhowwu jechuun kiyya bilbila duraan bilbila nurraa hin murree bakki shaanaan jirti akka nuti maatiidhaan waliin garre akka nuti bilbila shaanaatti hin godhanne bakka shaanaa mana hidhaa hundarraa cufaniit guyyaa afur halkanii guyyaa qonqoo lagannee sababa saniitiin nuuf deebisanii arraan tana gabbaanee erga ifaan kun nuuf deebi'ee gabbaanee yaada keenya kannannee jechuudha akkasuma viidiyoon ji'a jaha dura meediyaa tanarra deemuu turte sun nuyi nama biraatii miti waan galle seetanii nun dagatinaa nuti hin gallee ni jirra bakkuma san jirra alhamdulillah lubbuun kan keessaa du'e sunuma jira garuu reeffi isaa awwaalamuu darbamuu hin beekne fuudhanii kutaniin maraatalleen bakka itti wali qabu jiru ifumaa gale ni beekna jechuudha. Kanaaf alhamdulillah kan lubbuun jirru suni jirra as geenye rabbiin fayyaa nuuf haa dhiisu du'aayis nu godhaa hadaraa rabbi obboleeyyan keenya viidiyoo teenya tana sheer godhaa wal biraan nu ga'a. Rakkoon keenya sossobbii fi jecha afaanii irraan kan hafe furmaata hin arganne yaada nama bira. Hashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo kan addunyaa tanarra jirtan hundinuu rakkootu nu as baase malee gartee jaalaltii yookaan gartee hawwiin feesbuukaa nu as hin baafne kanarrattuu rakkoo nuti keessa jirru hunda akka nuuf hubattanii gartee sheer nu gootan isin gaafanna jechuu lammii takka nutiin kuni mana hidhaa kana keessa waggaa takkaa fi baatii sadii hin jira. Riyaad irraa kaasaniiti harjirraa na kaasaniiti haayir na buusanii haayir irraa fuudhanii ni galtan jechuun jidda na fidan si galee kanaafuu namni gartee riyaad bakki irraa galu jiran saniis Suudi Arabiyaadha mootummaa biraatii miti riyaad mootummaa biroo taatee jidda mootummaa biroo hin taane bakki itti lammiin san galu jirtus gartee Itoophiyaadha mootummaa fudhachuu jirus Itoophiyaadha kanaafuu nuti baatii torba duraas viidiyoo waraabaa turre iyyaa turre jidda namni dhufee jidda dhufne nuti takkaa mootummaa sin agarree ambaasii sin agarree rakkoo meeqa maraataa ambara torba jechuun yookaan lakkoofsa torba maraataa na bira maraate kanii fuudhee ambara torba geessee maraataan keenya lammiin teenya ta maraatte tachi keessatti dubbe waan hin jeetu baduu qabu. Obsi abshiroo maamiti obsi numa keessaa baana gaafa tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu sabab sablamnuun Itoophiyaa akkasumas Oromoo ni martu. Wanti jechuu barbaadu akkuma obboleeyyan kiyya jedhanii kan nuti jirru mana hidhaa Shumeezii Suudi Arabiyaa irraayi. Nu warri as keessa turre duraan goraamne turre sagalee keenya duraan dhaggeeffatanii jirtanii nu warruma san hin galle tarii galtanii dhufeetu yaaduun ni mala. Nuti har'as asuma jirra. Dhimmi kun immoo mootummaa biraa osoo hin taane imbaasiitti quba qabna nuti. Riyaad irraa uummanni baatii lama soomana keessa qabamanii fi soomana as kayyuu qabamee galuu jira. Guyyaa kudha jaha qofa nama hidhamee galee jira. Ijoolleen naannoo jechuudha. Maatii fogguu dawwalan maal balleessanii nu jedhu nu gaafatan. Nuti waan balleessine hin qabnu. Nu carraaqataadha. Nama riskii barbaacha biyya kana dhufeera malee nama biyya kana waa balleessu yookaan waa balleessine as keessa hidhamnee jirru miti. Ammas taanaa as keessatti rakkoo baay'ee nurra ga'u jira. Nyaata lagannee
furmaanni nuufaa kennamu ennaan laata dhaqannee of ajjeeftama du'aa jedhe. Ofiin of ajjeesuu miti namni sin ajjeesnaan namni sin gaafatu hin jiru jedhe. Osoo dhufee hin baasin nu takataattalee rakkoo keenya kan nu gaafate rakkoo keenya nu hordofee waan nurra gaa jiru kan nu hordofe akkan nu hin jedhamu ture. Tuffiin eenyuun biraa jara nu tuffachiise. As keessatti ree takka hin geessanu jedhe. Reen takka yoo duute qarshii 100 wattee galti nuun jedhe deemti jedhe kisaaraa 100 qabdi jedhe. Unkwaan nuti sanaan qanne nuti. Yoo of ajjeestan maal jedhe nu galchaadhaan naata laganne nuti waa biraadhaaf miti. Amma chaarjii nurraa cufanii jawwaala xiqqoodhuma kun silaa dhorkaadha jawwaalli gurguddaan kun ni dhoskee fayyadamna xiqqoo kan shaafa kaanii fayyadamna maatiin ni dubbifne sanuu eeyyamanii sanuu jawwaa nurraa cufanii sana deemnee amma nyaata lagannee bananne nuti akkuma obboleeyyi kiyya dura jedhe namni kana keessa dhukkubsatu jira haakima nu geessu hin jiran haakima yoo jenne baasanii keessanii mana xiraa keessatti bakka ho'uwaa ta'etti achi tazzabanii deebisanii fidanii galchan dhukkuba irratti dhukkuba hidaatee dhufu bakka ni dhaqe dhukkuba inni uffatee deeme dhukkuba irratti dhiyaatee dhufu isa fayyaas keessatti dabalee dhukkubsachuu jira jechuudha. Isa kana rakkoo kana osoo imbaasiin jiraatee imbaasiitti nu himaniiti imbaasiin dhufee nu ilaala rakkoo kana nu ilaalu takka hin jiru keessattuu dhimmi biyya ilaala biyya keessaallee kan biyya kana keessaa ulamaa ta'e sheekii ta'e qeesii ta'e rakkoo kana nuu fuuraa akka nuu fuuraa nu mootummaatti nu yaa jenna nuti gama tokkoon akkasuma obboleeyyii keenya guutuu nu kan nu warra hojjetan sheer nu godha qaama dhimmi ilaalatu nu sheer nu godha akka qaamni dhimmi ilaalatu nu ilaalu nu godhaan jira obboleeyyii kan yaada qabdan. Yaada nama biraa meeqotu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أمتك إن مي أسلالة إلى أمتك أنا مي أسلالة. أمني كوني أمتا وقاتك وباتي سدي أفور الدور أسيت تراجع أو يتفور مي قوتي. أمني كون ركوا برانكب. دلقات أفك نما بيام باتي دوفي أسيت سبا كورونا جانيك أباني. إرجع أباني مو بكتوكت أكتر ولي تكابن جاتشود. أمني كون ماتيك أبا. كنوان تيف. Mana akkana ummata agartan kana sabab lammata as keessa jira. Mana 100 as keessa jira. Mana 100 nama 100 naqan. Nama kuma 30. Lammi Itoophiyaa bichaadha. Saba Amaara jira, saba Oromooti jira, saba Tigreetti jira, Sumaalee jira. Ektera jira. Hundi isaatu as keessa jiran jechuudha. Kanu maali rakkoo maali? Maali rakkinni keenya? Shaamisii takkitti waggaa lama ta'een. Maali rakkoon keenya mootummaan qabnu, biyyan qabnu. Maali oddoo biyya qabnu maali rakkachuun? Maal as keessatti cinqamuun maal nu akka lammii lammaffaatitti ilaalamuun odoo maatii qabnu biyya keenya maatiin dararama jira abboota keenya kaasennee waati yookaan itti erginu maal nyaatanii jiraatan kunniin hundi maatii qaban ilmoolee asii qaban mee ilmooleen tun maal taati isaan mana hidha jiran isaan waan isuu daraaf yaadnu goot bigaalaa bichaa nutti fidatti nutti gurguratti saniin ala waa takka shuraabii takkitti waggaa lama ta'een maali kun mootummaan maa nu laala rakkoo keenya moo rakkoo mootummaatti akka nama biyyan qabneetti maal ilaalama amma fakkeenya yoo kaatan ummanni kun riyaadii dhufe awwala karjitti hidhame warri beekta yoo jiraatan karjiin taa'ee achirra haayir dhufe haayirraan dhufe walumaa gala jechuudha waggaa tokko baatii afurii ol warra as keessa jiru jira jechuudha riyaadirraa warri dhufe maali kun wanni ta'e kuni rakkoo waan ta'eef kana qaamni dhimmi ilaalu akka nu birmattan isinin jechuu barbaade gama biraatiin immoo gama biraatiin maali loogin warri riyaad warri baatii tokko galaa jira warri baatii lama jira galaa jira asitti nu warri waggaa tokkoof ji'a sadii maaliif hin galle baay'inaan ummanni ka jiru mana hidhaa kana nama 30 oltu as jira ambaasiin nama galchina ettee gadhiifti nama isaan galcha hin agarre as keessa hidhaa jira ummanni jechuudha kana waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu waan kana akka furmaataan tamtamaan nu gootan ammaan doollee viidiyoo waraabnee jira viidiyoon keenya hojiirra oolle rakkoo cimaa qabnaa hadara yoo dhumne biyya keenyatti galchaa nu fixaa biyya keenyatti galuu barbaannu mana keenyatti galla maatii keenyatti galla waan as keenyatti urmii keenya dabarsinuuf hin qabnu hundi isaatu kun saba tokkichaan Itoophiyaa waan jedhamu as keessa jirti guutumaan guututti kana waan ta'eef rakkoo keenya kana odoo oolleen bulle gadi fageenyan nu laala gadi fageenyan suudin nutti mana nutti baatii 8 as keessa jira baatii 8 shortaan tokkichi dhufee maqaan hunda'u rakkoo yoo ganne rakkoo keessan rakkoo ambaasiin keessan dalagaan jiru nuun jedhan maali ambaasii mootummaan maal as ka'eef ambaasaadar leencoo baatii maal hojjeta kalammii isaatiif hin dhaabbanne kalammii ofii bira hin dhaabbanne maaliif biyya kana ta'an yoo ummataan hojjanne qajeelaniin galuu wayya kanaafuu qaamni dhimmi ilaalu rakkoo keenya kana sabaaf sablammoota as keessa jira
ندبسا فلت نبربادا الكيسة تركتا جرا وما جرا كونون دفايان كابو مراتا هاجران كوتو مراتا جرا هندي ساتو مالتو مراتي مرهداتي تو مراتي جيرانيا مراتي مالتو مراتي uffatan qabu waggaa tokkitti uffata birii takka kiishaan qabu kanan maraachi odoo maatii qabu maraate odoo haadha abbaa qabu maraate odoo biyya qabu maraate maal biyya lalisuu teena keessatti odoo jirtu keessatti akkatti maraachuun Saudi Arabiyaa arran dhufne waggaa 30 ol akaaf keessa jiru asirraa fayyadamnee galla rakkoo ayitiin biyyaan baane kuni ka biyyaan dalagataaf akka ilma namaa dalagannee galla duraanuun feessalaan baane shaanxan galanna nu dalagata biya bana male rakko siata fille biyan ban nu biya kenna jijjira mati kenna jijjira gutun isan do dal jiru kun warra biya mati fi biya jijjiru male warra rakko biya biya baymi kana wan tayf bakka jirtani hadara rakko kenna kana akka nu laltan isin gafat ifa ma wajjechu namni emotional ta'e jira miira keessa jira namni hundi isaatu yu miira gaddaa keessa jira maaliif jennaan rakkoon keenya furmaata argataa jiru me namni bira namni yaada qabdan iski bamaranya nuru na iski way mali amma amaariffaan haa dubbatanii namoota afaan amaaraatiin dubbatan yaada isaanii akka ibsatan namni ijala jirtan hundi keessan hadaraa nam tokko osoo sheerin goone akkas jalaan baane kabajaan isin gaafanna hadaraa lammummaa isiniin jennee jirra maaliif rakkoon kun rakkoo keessanis rakkoo keenyas rakkoo bor isinis irras gahuu danda'u waan ta'eef waan dandeessaniin akka gootanii fi akka olii gafacaaftan isin gaafanna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ያው እኛ እንደሚታወቀው ዴልቶና አይደለም በዚህ ጀዋል ላይ ገብተን ቪዲዮ የምንቀረጠው ቸግሮን ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ችግሩ ምንድነው? ሳዑዲ አረቢያ የሚመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው እንዴ? ሳዑዲ አረቢያ የሚያዘው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው እንዴ? ሁሉም ሀገር ዓለም ሁሉ ሳዑዲ አረቢያ እየመጣ እየተያዘ ወደ ሀገሩ ይገባል። የኛ ችግራችን ምንድነው? አመት ሙሉ አመት ከአንድ ወር ያደረሰው አለ፣ አመት ከሁለት ወር ያደረሰው አለ። 6 ወር 8 ወር ይሄ 7 ወር 6 ወር ይሄ ያው እንደፊቱ ወር ተይዞ እንደሚገባው እንደዛ ነው የሚታየው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት በጣም ከባድ ሆኗል ይሄን ማለት ነው። ይሄ 6 ወር 5 ወር በጣም ቀላል ነገር ሆኗል ማለት ነው። ግን አመት የሆናቸው ሰዎች ከአመት በላይ የሆናቸው ሰዎች ታስረው እየተሰቃየን ነው የምንገኘው በእስር ቤት ላይ ማለት ነው። እንደናንተው ልጅ አለን፣ ቤተሰብ አለን፣ እናት አባት አለን። እንደ ልባችን እንኳን ስልክ አውርተን ችግራችን እየተዋየን አይደለም ያለ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው እንዲህ የምታሰቃዩን? እኛ በጣም ከባድ ህይወት ነው አሁን ያለንበት ህይወት በጣም አስቸጋሪ ህይወት ነው። እስር ቤት ሲባል በጣም ብዙ ነገር አለው፣ ብዙ ችግር አለው፣ ብዙ ነገር አለው። የሳቸው የሸሪካ ማስተዳደሪያ አሁን ነው ያለ ነው። በቂ ምግብ እንኳን እየመጣ አይደለም እኮ እየበላን ያለ ነው። በገንዘባችን ውጭም ሚስቶቻችን ልጆቻችን ታስረው ነው ያሉት። እኛ ታሰረ ማለት ልጆቻችን ሚስቶቻችን ታስረው ነው ያሉት። ልጅ አለን፣ ሚስት አለን እንደናንተው ማለት ነው። በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ለምን ነው ማደርሱልን? መንግስት ዝም ቢለን የሆነ ምክንያት ቢኖር ህዝብ እንዴት ዝም ይለናል? የሃይማኖት አባቶችስ እንዴት ዝም ትላላችሁ? ዴልቶን ነው እዚህ ያለ ነው። ዴልቶን እንኳን አይደለም ያለው ልጆቻችሁ እየተሰቃየን ነው ያለ ነው። አንድ አመት ሙሉ በአንድ ልብስ ማደር ማለት በጣም ከባድ ህይወት ነው። ደስታ ያሳለፍን እንዳይመስላችሁ። አንድ አመት ሁሉ አንድ በጠን ያየው በጠንያችን አጥበን ነው በሐማም ውሃ ነው የምናጥበው። በጠንያችን ምን እናደርገው? ቅማል በላን አልቻለም። የወገን ያለህ እያለ ነበር የሚሰማን ጠፋ እና የወገን ያለህ ነው። አሁንም የወገን ያለህ ድረሱልን ነው መንግስታችን። አምባሲ የጅዳ አምባሲ በፍጹም እስር ቤት ያለ ሰው እያወጣ አይደለም። 300 ሰው ይቆጠራል፣ 200 ሰው ይቆጠራል። ያን የሚቆጠረው ውጭ ያለው ሰው ጋር ነው። ከኛ ከእስር ቤት ግን ምንም እስካሁን ድረስ እዚህ ቦታ ላይ 6 ወር 7 ወር ሆነን አንድ ሰው እዚህ ቦታ ከኛ ካለንበት አንድ ሰው ወጥቶ ያውቅም። ግን እየተጫነ ነው እየሄደ ነው። 200 ሰው ገባ 300 ሰው ገባ ይባላል እየተቀናበረ። ይሄ በቂ አይደለም፣ ጭራሹን እየተሰራ አይደለም። ይሄን ዝም ብሎ ማታለል ነው፣ ምንም እየተሰራ አይደለም። ከሪያድ ግን የሁለት ወር የወር ከ15 ቀን የአንድ ወር ሰው የምናውቀው ሁሉ ገብቷል። ችግራችን እኛ ምንድነው? ከሪያድ የመጡ ወንድሞቻችን ሪያድ ላይ 7 ወር 6 ወር ታስረዋል። እዚህ መጥተው አሁን 9 ወር 8 ወር የታሰሩ አሉ።
ምንድነው ወንጀሉ ምንድነው? ሰው አልገደል ያረግነው ነገር የለንም። ለምን ሰርተን በላን ተያዝነ እስር ቤት ገባን። ለስራ ነው እኛ የወጣ ነው። እኛ የወነጀለው ነገር የለም። ሰው አልገደልም፣ አልተፈረደብንም። የተፈረደበት ሰው እኮ ፍርዱን አውቆም ይኖራል። እና በጣም የወገን ያለ የሃይማኖት አባቶች በአገርስ እንዴት ዝም አላችሁ? እና ይሄን ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ Okay, namoonni jala jirtan hundi keessan share gootanii akka nu gargaartan kabajaan isin gaafanna. Ammas keessuma tuuraati obsaan nu eeggadha. Ammas ammallee amaarifaatu itti aana. አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ወንድሞቻችን ውድ ወገን የኢትዮጵያ ህዝቦች እንደምን ተውነ አመታችን ነው። ከታሰርን አመት ከሁለት ወር አመት ከአራት ወር ሆኖናል። መጀመሪያ ላይ ተይዘን መንፏ ተያዝ ከርጅ ታሰር ከርጅ ሁለት ወር ከታሰርን በኋላ ወዲ ሀያር ትበራላችሁ ብለው ወሰዱን። ሀያር ከወሰዱን በኋላ በቃ ያለ ገፈፋ ልብሳችንም ንብረታችንም ገፈፉ። ሀያር ታሰር ሀያር ሁለት ወር ከታሰርን በኋላ ትበራላችሁ ብለው ወደ ጅዳ መጡ። ጅዳ ከመጣን በኋላ ይሄው አመት ከሁለት ወር ታሰርን ጅዳ። ሪያድ ላይ 5 ወር ካሰር ጅዳ አመት ካሰር ይሄው ምንም ፋይዳ የለውም። እስካሁን መንግስትም ስለኛ የሚጮህልን ሰው የለም በጭራሽ። ምንድነው ነገሩ? ጥፋታችን ምንድነው? አላወቅነው። ኤምባሲ መጥቶ እዛ አይጠይቀንም። ለምንድነው ኤምባሲ የለም እንደ ግን ለመሆኑ ህዝብ እየተሰቃየ ነው እያሉ ስንት ወንድሞቻችን እያበዱ እያየናቸው እየሞቱ ከዚህ እየተወጡ የሚወሰዱበት አናውቅ እና ባካችሁ ስለኛ የሚጮህልን ሰው የለም እንዴ? መንግስት የለም? ባለስልጣን ሁላ ለራሱ ነው እንዴ? ለገንዘቡ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚጨነቀው? ለህዝብ አይጨነቅም? የኢትዮጵያ ሰው ግን ለምንድን ነው ህዝቡ በቃ ለባለስልጣን ብቻ ነው እንዴ ሰላማዊ ሰልፍ እየወጣ የሚዘፍ ነው የሚሞዝቀው? እንዴት ነው እስር ቤት ያለ ሰው ከሀገራችን የወጣ ነው ሰርተን እንቀየራለን ብለን ሳዑዲ አረቢያ መተን መንግስት መስጊድ እናሰራለን፣ ቤተ ክርስቲያን ይሰራል። በህዝቡ ነው በህዝቡ ላብ ነው። ያ ምስኪን ህዝብ ዲሃ ከሀገር ወጥቶ አገሬና ይቀይራለሁ ብሎ ወጥቶ ነው ያለው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንሰቃየው? ኧረ እባካችሁ የህዝብ ያለ የወገን ያለ የመንግስት ያለ ድረሱልን። የዓለም መንግስትስ ምንድን ነው የሚሰዋረ? ህዝብ ያለ ሸራ አርጉልን እባካችሁ። በጣም እየተቸገርን እየተሰቃየን ያለ ነው። ምንም ስለኛ እዚህ የሚጨነቅልን ምግብም 3-4 ቀን ዘጋን። በቃ የእናንተ ኤምባሲያችሁ ነው ችግሩ። እኛ ምን እናርጋችሁ? አስክሬ ስንጠይቅ ኤምባሲ ነው ችግሩ። ኤምባሲው አንጥፎ አልጋው ላይ ሙርታ ሆኖ ቤተሰቦቹ ጋር ሚስቱ ጋር እያወራ እናንተን ምንም አያስባችሁም ተባል። ተያ ስለኛ የሚጮህልን ማን ነው እስኪ? አሬ መንግስት ያለ አሬ ህዝብ ያለ ድረሱልን እባካችሁ። ብዙ ወገኖች ብዙ ወንድሞቻችን እያበዱ ነቅለዋል። በቃ ያበደ ሁሉ አብዷል። አይምሮ ትክክል የሚሰራ የለም። አረ እባካችሁ ድረሱልን። አረ እባካችሁ ሀገራችን ናፈቀን። ልጅ አለን ሚስት አለን። ልጅና ሚስት የታየው አመት ከሁለት ወሮች እንዴት ነው የምታስቡት? አረ እባካችሁ ድረሱልን። ተሰቃየን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين تاقدناني بجدة علنا. أي تاقدنا بمكنات كاي مهجولكم ببلين أقدنان باري بجدة بريات جدة يا سفر من بالك نبل أمدنا يا سفرنا قديرت يتانش سب إكملنا بتكلنا إكملنا إلى ركبه يوستياني أوشان يونا جنا يوستياني باب بشان دجنا يا ويلياني عروت ويش أكابا بيا متيام بايتن إكملنا أركبنان مكايفة أدجنا موكاتا يكفتبنان أدجنا كاز يكفتبنان مجيب بتكلنا بسات كاي بتكلنا مجيب أركبان سبي بالله كاي يولتي تعد لباس يولتي تاني لباس أيدو جيجو إن يتوبة إمباسي بيتاي بلياش بي لمنجزن إني سبعين كاسك أيواني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yaada nama biraa egaan kabajamtoota lammiiwwan biyya keenya amma yaada afaan oromootiin namni biraa kaytaanu akka dubbatu isin namni jala jirtan hundi keessan akka sheer gootan kabajaan isin gaafadhaa iske yaada. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota FB kan jalatti argamtan hundi keessanu wallaahi baay'ee takka dararamu jirra rakkachuu jirra. Kana duras liibii kana waraabuu turre akkuma yaadata argaa turtan والله مشراني تأتي جرا باقي إذا كلامات الأجاوة يا أبو تغربو منجستي كابدو ميديان كابدو نتي أكملتي ميديا رابدا كملتي منجستي رابدا كملتي بيا كذا كذا ترى رابدا أما تكاوي هذا كي يانه الموكي يانه أنا برا كي يانه أنا كودا كي ياتي وامسي والله يوم بدر
لو تكون ركوتي ما تكون أبدي ودك يجيو وقاشرتا قامن شرطا ما ينبازي كذا سيرتي سوان قون كم ندورا برا تنجرو سرنجة شوت ترى برا تنجرو جناس سبو ترى أما واسين سب نتوقع إنكم نو ينبازي كذا سيرتي ينبازي كذا نقابدا نونجرن وبينين ميديا متامتي مال ركو كينيرا دبن ودي أورا ما بتي زي كام انجستي بتي ودي أست أكملتها بدأ تكا وهيرا من ناس كذاتي ركو تكو مالي بري تكا مالي نما سابون بار نما هاتون بار ركو تكو مالي كام ما كنا كيدا مجرو مال يا أمة رموس إنه ما نمبر بن ميديا ما نمبر بن مال قول نما ما تكن قول أم هاي أميرة كذا كله تنجرا وارين جرا دبر دونكو yeroo darbellee ummanni liibirratti nu ilaaluuf turtan galtaan nu seetan isinillee nuti hin galle asuma jirra nuti ummatuma sani iyyinee namatti himan dhabne lammii itti himan dhabnaan dhiisne amma immoo yoo dubbannee fala argina jennee ofirraa dubbachuu jirra yoo dhageessan qaama dhimma ilaalatu nu gaan isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu abshir obsi namoonni jala jirtan hundi keessan nam takka osoo sheer hin goone as jala tartan taanaan seenaan isin gaafata haddara akka sheer gootan amma immoo tigriif yookiin afaan amaaraatiin akka dubbatan እሺ ሰላም እንደልኩም ተከታተልቲ ኣሕዋትና እና ንብሎ ዘለና ኣብዚ ብትግራይ ኦሮሞ መምሓራም ኩሉ ዘሎ እስረኛ ተኣሲርና ኣለና ቢያንስ ዓመት 4 ወርሒ ጌርና ኣለና ብሕማም حمام يحمم له زيجانا حمام يحمم له يموت له يسقى له لحمم العبد ابو زحات له تقدر هاي بينهم كلاسيك برهم له حميمنا محكمنا ينرخ لنا تفلالي هايمانات تقتلت لنا بكريستيان مسلم ان حكمنا باقواوي نرخ لنا تعاصرنا هي عمتين روعتين كعمتين روعتين تاثيرنا لنا من مفتي واللي بقى بعلى سلطان امباسي موتو طيقنا يفلتي بقالام سوق مطينا يفلتي بك احنا عاوزين سقاي لنا خدانا مقير خدان يبلناي خدانا مقير يبلنا حنت خدانا تخرجنا لنا اسكا غزي عمتي 4 ورح تغيرنا لنا امباسي حدا معلت مطينا يفلتي زمطنا يدمو كاوي رياض سافر لهم يوم كاوي رياض لجداش مسوت يوم طيمانو اشدا جداش مش دمو منم طياقي يبلناي بيانس ኢትዮጵያውን ይሳፈር ለው ልተሳፈሩ 200 ደሞ ወርሕና 280 ዘለና የካብ 20 30 العقل ዘለው እስረኛ ግን ምንም ልምልኮተ አካል የለይ ምግብ ዓጺና ቢያንስ 3 መዓልቲ 4 መዓልቲ ዓጺና ምንም መፍትሄም ይውል መፍትሄም በጠና ነገር የለይ እና በተፈላለዩ ዓለማት ተረከው አሕዋትና ወገናትና ኢትዮጵያውያን ተኣሲሮም ኢሎም ዘስታውስ ሓደስ ካብ ከዚ ረኸብና ይለናና ልክተስታውስና በትህትና ይገልጽለኹ Okay, thank you. Okay, yeah, the akkuma beekamu qaabbileeyyan keenya wanni irra deddeebinee dubbachaa jiru tun rakkuma keessa nuti jirruutu dirree tana nu dhaabee kana nu waywaachisu jira jechuudha. Nuti har'a wanni asitti ibsachuu jiru tun rakkoon teenya tun takkaa lamaa miti obboleeyyan keenya rakkoon mana hidhaa keessaa tanaa sanii hin qabdu. Nuti maatii guddisuu jirra. Qoofni biyyaan hin baafne nuti dhimmi biraa tanu baasan jirru jireenya fooyyisire jennee baanee rakkoon lakkuun nu taatee as keessatti rakkachuu jirraa jechuudha. Walumaa galatti obboleeyyan keenya rakkoon teenya tanaa sanii hin qabdu akkuma laaltee garran kana waggaa dheeraa viidiyoo waraabu turre viidiyoon teenya akka tana dura waraabu turre sun takka illee tafaayidara nu oolte nagaree namni nu dubbatu hin jiru. Akkuma obboleessi kiyya dubbatee ture san meediyaan OBN waa'ee sila keenyaa maaliif hin dubbanne meediyaa ummataatii miti. Akkamitti rakkoo ummata kanaa dubbachuu dhabe gizee meeqa yaadallee itti kanninee namoonni ambara biraa keessaa dubbisee ture sagalee teenya takkaa dubbattee hin beeytu maaliif loogii nurratti oofe maaliif nu dubbanne ammataa kiyyaa dubbiseetiin deebii nu dubbachuu didanii sagalee teenya hin dubbanne ummata biratti ol kaasanii takkaan dubbanne jechuu meediyaa OBN maaliif meediyaa miti